mana isaan jiranis jala deemee qulqulleeffadhe itti dhiyaadhee itti siqee bareetin jiru. Haalli maqaama guddaa kan ayyaanatti fakkaata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii chaanela koo jirtu nageenyi badhaadhaa jirtu bakka jiraattan. Namittiin suni waan isin narratti hojjettee na bira deemte agartanii jirtanii har'a guyyaa meeqa hin barbaanne bakka tokko yoo dhaqee hin barbaanne. Hamza yoo yaaddoo mana keenya kana nutti dhufe si ajjeefnaa janiiti itti dhaaddatan bilbila na jalaa kaasuu dide. Har'a immoo iddoo isaan jiran namni biraa bilbilee naa hime. Yoo teessee kai yoo dhaabbatte deem dafii jara sana arkeetiin jira iddoo bashannanaa hadiiqaa keessa jiranii dafii koottu ijoollechi hojjettummaa iddoo bashannanaa dhaqaniitti bashannanaa jiran isaan. Kanaaf deemuuf hin deema. Haadaan akkuma beekamu kaa isii siirii isin itti hojjette siirii isii jaalachiiftu. Isiin jaalatti aanani jibbiti. Saadaan harka irraa hiite namittiin jaalallee isii dawwalattee jaalalleen isii dhufee mana kanaa baase. Wanti hin biraa deemeef yoo hojjetan malee jiraachuun ni danda'ama hin danda'amu. Manni kiraadha. Bishaan afaanii gad dhugan maallaqa. Bishaan harkaan dhiqattu yeroo takka maallaqa biyya kanatti. Waaniin anjara san godhuuf taa'u walumaanuu kan waliin daawwannu ta'a. Walumaanuu kan waliin daawwannu ta'a. Jarattii qabee harka lamaan hudduu dubatti isaan hidhee mana kana fida. Daawwattoota hordoftoota keenya isinitti baay'isuudha. Daawwattoota hordoftoota keenya kunoo sirrumatti naa himanii hadiiqaa keessa jiranii bakka iddoo bashannanaa jechuudha. Kunoo as gubbaa yaa buudee manatti fakkaata. Akka ijoollee taphataa jiran kaa kunoo an akkasuma gootee siin irraa deemte meen jaallawaan isaan godhan. Bakki hadiiqaa kunoo guddoo kana kunoo kana fakkaata namni. Jalatti siqeetiin dhaabadame. Daawwattoota hordoftoota keenya jalatti siqeetiin jira. Kunoo shaanxaa sirreeffachaa jiru. Wal jalatti siqanii jiranii tattaa'anii jiranii nan arganii. Xiqqoo tokkollee nan argan. Ayo, gede fatane jirani. Yo narkan imbe ku jalain sika. Ha, kuno ya. Ya bani jiran. Kok kita jaratin. Ayo, kuno lah. Kuno. Di bashannanu. Bashannana ne.
daawwattoota hordoftoota keenya kunoo akkanatti taphachaa jiru. Taphachaa jiru koo isaan zanaafataa jedhanii. Ana immoo waan akkas akkasiin irratti hojjetanii ofii isaaniitti zana jedhu. Kunoo waraasillee hajjechaa jiru. Waan isaan beeku. Kaameeraa zoom godheetiin fayyadamaa jira malee baay'ee takkan irraa fagoo jiru isaanii. Ilaala. Ilaala baay'ee fagoodha. Ilaala. Daawwattoota keenyaa kunoo jala siqeetiin jira.
daawwattoota hordoftoota keenya jala deemeeti maraa jira kun yeroo meeqaan bira ga'ee qabuu barbaade daawwattoota hordoftoota keenya yoon qabee mootummaa na qabsiisu laata kan jedhu na keessa jira. Maal godhunaa wayya hamma bakka isaan itti deemanitti hamma isaan mana seenanitti allee jala deemee isaan viidiyoo irraa maraatu yoo isaan otoo deemanii mana jireenya isaanii na seenan baay'ee takka bareedaa ture. Kanaaf anillee irra waan hin godhuun qabu jalaa isin dhaabbadhu jalumaan deemanis kuno haalli maxaama guddaa kana ayyaanatti fakkaata kunoomee kan deemu. daawwattoota hordoftoota keenya deemeetiin deebi'ee jira. Yeroo meeqa itti siqee kaameeraa zoom godhee viidiyoo irraa mare waan tokko nan arkan. Ajjeesuu yoo barbaade jara san lamaan iddoo tokkotti ajjeesee biraa deebi'a. Garuu deebuun hin jiru yoo ajjeeses. Anis achumatti na qabdeeramne. Iddoo bashannanaa san nagaa eegdonni waraanni Maliyaan akkana keessa deemaniiti nama eegan. Warroota akkan waan hin taane hojjetu achi keessa deemanii eeganii warroota walitti ka'u achi keessa deemanii eeganii kanaaf iddoo sanitti nama qabuu hin danda'u. Gabaabumatti iddoo sanitti nama qabuu namaaf hin danda'u. Daawwattoota hordoftoota keenya garuu oduu gammachiisaadha. Garuu gammadeetiin jira. Maaliif? Hamma isaan hajiiqaa keessatti taphatan hamma isaan iddoo bashannanaa san keessa as fiiganii achi fiiganii kana hundumaa calliseetiin itti siqee taa'e nan argine. Achi booda nyaata bitatanii harkatti qabatanii gara mana deemuu eegalan. Mana isaan jiranis jala deemee qulqulleeffadhee itti dhiyaadhee itti siqee bareetiin jira. Kanaaf boru yookaan iftaan harka hudduu duubatti isaan hidhee mana kana asitti deebisee yoo isiin saadarraa naaf hiite waan itti goote isaan gadhiisu. Saadarraa naan hiitu taanaan isaan lamaanuu asitti shugguxiidhaan mataa isaanii facaasa. Lamaan isaaniitu addaggeen safuun beektu Oromoon addaggeen safuun beektu adda dhaaban malee. Kan agartanii jirtanii iddoo hunda deemee irraa maree itti siqee irraa maree waan isaan hojjetan hunda irraa mareetiin jira. Kanaaf waan nu daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.